Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaanaala kootii. Warra chaanaala kootii fi haaraa taatanii subscribe godhaa maatii kootaa galatoomaadha. Saanducha hojjechuu hedaa qixxaa isaa hojjechuu fi amma lawwasee jechuudha dhaphii godhe. Harcee fi zayita xiqqoosii fi ashaboodha. Aannan xiqqoo iseetii o'aa ta'e bareedan taalaa isaa ta'a. Bishaanis godhuu ni dandeettanii yoo faayidama aannan irraa argadhu jedheeti amma eeleen kiyya ho'ee jira. Asirratti buufadhee amma guutuun hojjedhu xiqqoodhaan jechuudha. Kanatti taphisee akka buddeenaatti hojjedhaa jechuudha. Bareeda ta'een hojjeteera kan haphii isaati. Amma immoo saanducha yeroo hojjetanii akka malee mi'aa. Amma nan baafadhaa peppertaawwan dirra baafachuu qabna maaliif zayita sirriitti keessaa haa nu xuuxamuu fi amma immoo kosoliyaatti godhadha. Kosoliyaan kiyyallee gogee jira kun bilchaateera amma nan baafadha. Baay'ee bareeda isaa ta'een afaanuma turaa gadhuun viidiyoo. Kunoo baafadheera gaheera amma immoo distii koorra kaadhee zayita xiqqoo godhadhee shunkurtiitti godhadhee amma xiqqoo siinaan hodhaa shunkurticha. Amma handaaqqoo kiyyaa handaaqqoo bilcheessee deebisee luka isaa bilcheessee achi luka moorraa yaaseetiin akkanatti kukkutee jira. Baay'ee bareeda isaati hojjedhaa yaalaa inni jaalattanii dhugaan isin jedhaa baay'ee mi'aawa. Akka hojjettanii yaaltan immoo abdiin qaba. Amma lukkuu keenya akkanumatti jiraa isaa kukkuttee iddoo diqoosii ol gootee akka foon biyya keenyatti daffisanii kukkutan sanitti yeroo daffistanii itti kaatanii hojjettan handaaqqoon baay'ee tokko namatti tola. Hafuurri isiillee yeroo garii akka tokkodha yeroo kana kan mul'uun keessaa baasee qulqullaa'allee loomiidhaan miicina achi kaayee takkitti ol gootee akka ol goonee akkana kukkutan baay'ee bareeda isaati. Amma barbaree fi ashaboo itti godhadheera. Tandeewwan bifuddiidha. Baay'ee qimama bareeda isaati. Mana halaalaa yookaan immoo mana Paakistaanitti ni argama. Maqaa isaa isinii barreessa.
alaan galleetti godhadheera. Amma immoo chikiniidha, kan chikin paawudarii isaa jechuudha. Baala dimbilaalaati. Amma kaarotii fi kosolaa waddadhisanitti naqaa jechuudha. Baay'ee bareeda isaatti argitanii kan malee namatti tola. Ijaanis qaaraatti godhadha. Amma qaaraa diimaa itti godhadha kan nama gommisanii. Amma kun fixadheera, qixxaa kiyya qopheeffadheera. Maayinasii xiqqoosii jala godhaa yoo barbaaddan itti godhachuu baattanis rakkina hin qabu. Itti godhattan immoo yoo jecha jaalattan taate baay'ee mi'aawa. Timaatimaa fi shunkurtatti godhadhaa jechuudha. Kunoo akkanatti maree jira. Amma bakka lamatti nan mura. Baay'ee saanducha mi'aawaa isaatii hojjetadhaa laalaadha. Inni mi'aawaa ni jaalattanii. Kunoo kana fakkaataa. Baay'ee bareeda isaati argitanii akka haga laabinnu mana keenya keessa fireeshii hojjenne baay'ee bareeda. Nagaan naa tura hundi keessanuu bakka jirtanitti. Viidiyoo kana jaalattan laayik sheer godhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu.